Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa hanga jimaataatti galgala keessaa sa'aatii 2:00 jalqabee hanga sa'aatii 3:00tti meetir baandii 22, 25 fi 31 irratti Washington DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fagoodhaa fi dhiyoorraa raadiyoo marsaa intarneetiitii fi saatelaayitii Naayil Saatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan hundinuu bakka jirtanitti nagaan keenya isin qaqqabu akka mul'atan. Guyyaan har'aa jimaata adoolessa 9 bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo adoolessa 2 bara 2013 keessummeessaan keessan har'aa an Bafqaaduu Morodaati. Hidha Itoophiyaan laga Abbayyaa irratti ijaaraa jirtu ilaalchisee Suudaanii fi Masirii gaaffii dhiyeessan irratti hundaa'uudhaan dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti manni maree nageenyaa kaleessa walgahii taasisee ture. Gareewwan dhimmicha irratti wal falmanii yaada isaanii dhiyeeffataniiru. Muummeen ministeeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmed wixata darbee ibsa paarlamaadhaaf kennaniin waa'ee dippiloomaasii biyyattii eeranii turan. Itoophiyaan sochii dippiloomaasii ishee itti yaaduu qabdi jedhanii lakkoofsa embaasilee Itoophiyaa amma jiran ilaalchisee yaada dhiyeessaniiru. Yuunivarsiitii Finfinneetti muummee barnoota saayinsii siyaasaa fi walquunnamtii idilee addunyaa irraa Piroofeesar Kaasahuun Birhaanuu dhimma kanarratti yaada kennan qabu. Kanneenii fi qopheewwan biroo qabnaatii amma dhuma sagantaa keenyaatti nu wajjin tura. Piroodyuusariin tamsaasaa irraa Biraan Haayiluu, tamsaasa intarneetii fi miidiyaa hawaasaa kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Tujubeen oduu har'aa isiniif dhiyeessiti. Akka mul'atan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Ministeeronni dhimma alaa Masriif Sudaan falmii ijaarsa laga Abbayyaa guddichaa ilaalchisee golli nagaa eegumsaa akka tokkummaa mootummootaa gidduu akka seenu gaafatanii jiran. Muddamni jiru erga Itoophiyaan hidha sana marsaa lammataaf bishaan itti guutuu beeksiftee booda hammaate. Ministeeriin dhimma alaa Masrii Saamee Shukurii akkas jedhan. This blatant act of unilateralism is not only a manifestation of Ethiopia's irresponsibility. Kun mul'inatti kan argamu gochi qaama tokko itti gaafatamni kan itti hanqate hojii Itoophiyaan hojjette qofaa otoo hin taane hidha kana bishaaniin guutuun Masriif Sudaan irraan miidhaan ni geessisuu danda'u maalla dhibdee qofaa otoo hin taane dhiibbaa kaa'uuf yaaliin taasifame amantaa gaarii hin ta'in kan Itoophiyaa kan mul'isuuf fedhii gamtaan hawaasi addunyaa qabu cabsuuf walii galuudha jedhan. Lagi Abbayyaa gama kaabaan dhangala'aa Abbayyaa adii waliin ta'uudhaan Sudaan keessaa eegalee gara laga Abbayyaa kan Itoophiyaatti namma. Ministeeriin dhimmoota alaa Sudaan Dr. Maariyaam Al-Mahadii akkas jedhan. وذلك برفع العنت والمعاناة عن شعب السودان بأن يتم ملء وتشغيل سد النهضة بناء على اتفاق. ها ta'u malee calliinsi gola nagaa eegumsichaa ergaa dogoggoraa dabarsa. Kunis qaamni tokko qofaan hidha sana guutuun dantaa Sudaaniif miidhaa guddaa kan qabaatu qaama maraan kan simatame fakkaata jedhan. Itoophiyaan hidha piroojeektii humna ibsaa xumuramuu jala ga'e ijaaruu ka jalqabde bara 2011. Ministeeriin dhimmoota bishaanii jal'isiif humna ibsaa Itoophiyaa Dr. Silashii Baqqalee akkas jedhan. We are dealing with a hydroelectric dam project which is not the first of its kind in Africa or in the world. We are building a reservoir. Nuti hidha bishaan baatu tarbaayinii hoo'isuun kan humna ibsaa maddisiisu ijaaraa jirra. Isin hubachiisuuf hidhi laga Abbayyaa dachaa 2 walakkaa hidha Aswaan kan Masrii caalaa xiqqaata. Tarii immoo hidha Abbayyaa kanatti kan adda godhu abdiinni dhiyeessii humna ibsaa hin qabaanne lammiiwwan Itoophiyaa miliyoona 65f kennu jedhan. Marii waggoota 10 booda biyyoonni sadan ammayyuu haala kanaaf furmaatan argin jiru. Miseensonni gola nagaa eegumsaas adda addummaa gidduu jiru furuuf fedhii siyaasaa itti barbaaduuf hatattamaan marii murteessaa ta'e akka itti fufan waamicha dabarsaniiru. Gama biraan dhimmi hidha Abbayyaa gara gamtaa Afrikaatti akka deebi'u miseensota bakka bu'oota gola nagaa eegumsaan murtaa'uun Itoophiyaadhaaf milkaa'ina dippiloomaasummaa guddaa ta'uu ministeeriin dhimma alaa beeksisee jira. Dubbii himaan ministirichaa Ambaasaadder Diinaa Muftii har'a ibsa kennaniin hidhi sun guutamuun kamarsaa lammataa yoo xumurame Sudaaniif Masriin gara waliigalteetti fuula deeffatu jedhan. Mootummaan Itoophiyaa hanqinni dhiyeessii midhaanii akka hin uumamneef hojiin dursanii of eeggannoo hojjetamuusaaf ammas haala mijataa uumuuf yaaliin taasifamaa jiraachuu beeksise. Mootummaan Itoophiyaa murtii lola dhaabinsaa murteesse Tigraayin dhiisee ennaa ba'u ittiin ka'umsisa
hawaasichi tajaajila barbaachisu akka argatu yaaduudhaan jechuudhaan ministirittiin nagaa Adda Mufriyaat Kaamil raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Akka ibsa Adda Mufriyaatitti waraanni federaalaa yeroodhaaf Tigraayin dhiiseenyaa bahu midhaan kuntaala 384,000 dhaabolee hojii gargaarsaa hojjetan qopheessee ba'uusaa dubbatan. Mootummaan Itiyoophiyaa murtii dhukaasa dhaabiinsaa yeroo murteesse akeekisa tajaajila namoomaa dhiyeessuu irratti kan hundaa'edha. Bu'uurri murtii sanaa tokko isa kana. Kanneen lafoof xayyaaraan deeggarsa Tigraayiif erguu barbaadan maraaf daandiin banaa ta'uusaaf martinuu garuu sakatta'ame malee hin darbuu jedhan Adda Mufriyaat. Gama biraan kan televiziyoona Tigraay irratti dhiyaachuun ibsa kennan pirezidaantiin naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el gama isaaniin humnoonni weerartoota uummata Tigraayin balleessuuf rasaasa, beela, haleellaa saala irratti hundaa'eef qabeenyaa mancaasuu ka jedhu karoora qopheessanii uummata Tigraay irratti badii walirraa hin cinne geggeessaa jiru jedhan. Kanaaf jecha hawaasi addunyaa uummata Tigraay irratti weerartoota kanaan raawwatamaa ka jiru yakka fixiinsa sanyii hubatanii mormuudhaan tarkaanfiiwwan fudhatamuu qaban ilaalchisee ejjennoo keessan mul'inatti beeksistaniittu uummatichis deeggarsi akka dhaqqabu yaadii dandeessan gochaa jirtu. Kana irratti kanneen hirmaatan dhaabolee mootummaaf kan mootummaan ta'in dhangalateeffadha erga jedhanii booda asirratti dhimmi beekamuu qabu tokko jira. Weerartoonni kun keessumaa seera daggalaan kan hoogganamu raayyaan abbaa irree Isaayyaas Afeworqii har'as ta'u boru gocha isaa hamminaarraa kan hafe Tigraay keessaa guutummaadhaan hin baane. Midhaan gargaarsaan argames uummata keenya dhaqqabee hin jiru. Innumaayyuu humnootii weerartootaa haala itti fayyadamantu mul'ataa jira. Amma immoo gam tokkoon gargaarsi rakkoo malee akka dhaqqabuuf dhukaasa dhaabne waraana keenya Tigraay keessaa baasne jechaa gara Tigraay kaseenu geejjiba qilleensaaf lafoon geggeeffamu kutuun gargaarsiif tajaajilli kabroon akka adda citu godhaniiru jedhan. Dr. Dabratsiyoon haasaa dhageessisaniif ergaa dabarsaniin kanaaf Finfinnees ta'e Asmaraarraa kallattiin deebiin dhabamuyyuu aangawoonni mootummaa Eertiraa duraan ibsa kennaniin mootummaan isaaniis ta'e loltoonni isaanii midhaan gargaarsaa akka hin dhaqqabne akka isaan hin dhorkiniif miidhaas akka hin dhaqqabsiisin beeksisanii turan. Raayyaan waraana Itiyoophiyaa naannoo Tigraay keessaa bahu taansee hanga ammaatti namoota eenyummaan isaanii hin beekamneen namoonni nagaan 50 ta'an ajjeefamuu paartiin Dimookiraasummaa raayyummaa ibsee jira. Humnoonni TPLF tarkaanfii fudhataniin namoonni 30,000 ol ta'an qeerraa buqqa'uu isaaniif dargaggoonni hedduun hidhamaa jiraachuu itti gaafatamaan hariiroo alaa waajjirichaa Geetaachoo Kabbada raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Raayyaan waraanaa sababaanni gamasii ba'eef kan deeggaran dura taa'an paartii Dimookiraasummaa Tigraay Dr. Aragaawii Barhee naannoo sana keessatti miseensonni isaa 22 humnoota TPLF'n ajjeefamuu ibsaniiru. Maqalee keessaa ba'uudhaan Finfinnee keessa kamaadheffate bulchiinsi Tigraay kan yeroo labsii dhukaasa dhaabiinsaa sanatti taansee gabaasaalee wabeeffachuudhaan haalli qabatamaan naannoo sana hamaa ta'uu ibsee jira. Dhaabolee gargaarsaa ka tokkummaa mootummootaa dabalee hawaasi addunyaa gocha TPLF cimsee akka balaaleffatu bulchiinsichi kan yeroo sun gaafatee jira jechuudhaan Kennedy Abaate Finfinneerraa gabaaseera. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma. Kan dhaggeeffachaa jirtan as Washington DC irraa kan isinii darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Muummeen ministeeraa Itiyoophiyaa Abiyyi Ahmed wixata darbe ibsa paarlamaadhaaf kennaniin waa'ee dippiloomaasii biyyattii eeranii turan. Itiyoophiyaan sochii dippiloomaasii ishee itti yaaduu qabdi jedhanii lakkoofsa embaasilee Itiyoophiyaa amma jiran ilaalchisee yaada dhiyeessaniiru. Yuunivarsiitii Finfinneetti muummee barnoota saayinsii siyaasaa fi walquunnamtii idilee addunyaa irraa Profeesar Kaasahuun Birhaanuu yaadni muummee ministeeraa gama baasii hir'isuutiin kan gargaaru ta'uusaa himanii ambaasaaddoroonni Itiyoophiyaa amma hojii irra jiranuu fi sichis muudaman amantaa siyaasaatiin otoo hin taane dandeettii qabaniin ta'uu qaba jechuudhaan yaada kennaniiru. Galmoo Daawiti Profeesar Kaasahuun dubbisuudhaan gabaasa qopheesse qaba. Wixata hojii duree darbe muummeen ministeera Itiyoophiyaa Abiyyi Ahmed ibsa paarlamaaf kennan keessatti ijoo dubbii ka ture waa'ee dippiloomaasiiti. Abiyyi Ahmed dubbii isaaniitiin gargaara Itiyoophiyaan haala dippiloomaasii ishee saccaatee ilaaluu qabdi jedhan yoo dubbatan. ዲፕሎማሲን በሚመለከት ተቋሙን በከፍተኛ ሪፎርም መቀየር ያስፈልጋል። የተከበረው ምክር ቤት እንዲገነዘብ የሚፈልገው ነገር ቅድም የተነገረው ቁጥር 60 ምናምን የሚጠጋ ኤምባሲና ቆንስላ ጽሕፈት ቤት ኢትዮጵያውን ባለችበት ሁኔታ ያስፈልጋታል ወይ የሚለውን በደንብ መጠየቅ አስፈላጊ ነው። አሁን እኛ ያስፈልገን እንደዚህ አይነት ነገር akkas jedhu muummeen ministeera Abiyyi
Gama dippiloomaasiitiin dhaabbaticha hundee kaasee haaromsuun baay'ee barbaachisaadha. Kabajamtoonni mana maree kanaa akka bartan waan tan fedhu lakkoofsa imbaasiilee fi qoonsiilawwan Itoophiyaan qabdu 60 ol ta'a jedhamedha. Waa'ee kanaa gadi fageenyaan gaafachuun baay'ee barbaachisaadha jedhee namana. Dhugaattuu Itoophiyaan imbaasii haganisee barbaachisaa? Kun dhugaan hin barbaachisu. Nuti doolaara qabnu bakka bakkatti bittinsuu hin qabnu. Yeroof illee ta'u. Kanaaf imbaasiiwwan jiran keessaa xinnaatu 30 isaanii cufamuu qabu. Sababni isaa amma fakkeenyaaf ambaasaddarri Keeniyaa qabu ministeera haajaa alaa biyyattii yoo baay'ate waggaatti yookaan immoo waggaa lamatti kan ittiin wal argee mari'atu. Waa'ee Keeniyaa achis taa'ee gaazexaarraa dubbisa. Asis taa'u gaazexaadhumarraa kan inni dubbisu. Kanaaf as taa'ee beellama qabatee gaafa beellamni isaa ga'ee dhaqa. Biyyoonni baay'een koronaa jecha hir'isanii jiru. Nus bakka bakkatti imbaasii banuun hin fayyadu. Ministeerri haajaa alaa kana ni sirreessaa jedheen abdadhaa jedhu yoo dubbatan. Muummeen ministeera Abiyyi Ahmed keessumaa mootummaan fulbaana booda hundaa'u lakkoofsa imbaasii kana hin keessummeessu jechaan ifatti dubbataniiru. Profeesar Kaasaawun Birhaanuu Yuunivarsiitii Finfinnee muummee barnoota saayinsii siyaasaa fi walitti dhufeenya idila addunyaatti barsiisaa akka ta'an dubbii muummee ministeeraa kanarratti akkas jedhu. Dubbii kana ilaalchisee akka ilaalcha kootiitti kun immoo sirrii natti fakkaata maaliif embasii biyyattiin qabdu baay'eedha. Humnaa oli. Warra hojjettoota yookaan dippiloomaatota biyya adda addaatti ramaduudhaan biyyattiin wanta baay'ee baasti. Foreign currency'dha. Fakkeenyaaf Afrikaa bahaa yoo argine bosonni Keeniyaa jiru, Yugaandaa jiru, Ruwaandaa jiru, Kongoo jiru, iddoo gara biraas jiraachuu hin danda'u. Kuni wanta humna biyyattiitii ol natti fakkaata. Iddoo tokko lama godhanii biyyoota kana hundumaatti Itoophiyaan wanta waliigaltee biyya alaa wajjin gootu kana xiqqeessuu qabdi natti fakkaata. Maaliif Ugaandaa yookaan Keeniyaa keessa embasiin tokko yoo jiraate biyyoota amma maqaa isaanii dhoofne kana hundumaa waliin ga'uu hin danda'an natti fakkaata. Profeesar Kaasaawun akka fakkeenyaatti kakaasan Kaanaadaadha. Kaanaadaan Itoophiyaa keessaa imbaasii hin qabdu. Garuu imbaasii ishee Keeniyaa jiruun dhimma Itoophiyaa fi gaanfa Afrikaa keessa jiru raawwachiifatti jedhan. Murteen kun egaa dhiibbaa dippiloomaasii amma Itoophiyaa irra jiru ittuu hin caalchisuudha. Gaaffii itti aanuun kaaseef. Wanti tokko baay'ee rakkisaadha. Maaliif imbaasii qabaattees qabaachuu baattes wanta hafuu miti. Maaliif warri dhiibbaa gochaa jiran kuni fedha mataa isaanii qabu. Amma fedhe dhugaa yoo qabaatte, amma fedhe dhimma kee ibsitee yoo jettee wanta isaan barbaadan irraa maquu waan qaban natti hin fakkaatu. Kanaaf Itoophiyaan wanta biyyummaa kan ilaalu wanta guguddaan irratti jabaattee dhaabbii ishee tolchattee hojii hojjechuu qabdi. Isaan karaa dinagdeedhaan akkas hin goonu, karaa akkasiitiin akkasii qoqqophii goonaa, karaa akkasiitiin kana hojjennaa, booddee miidhamtuu kan jedhan kana fudhachuun hin barbaachisu. Fudhannu jechuu duwwaa otoo hin ta'in immoo dhimma biyyattiin gaggeessaa jirtu ragaadhaan jabeessanii ibsuun hin barbaachisa. Kun immoo muuxannoo guddaa, dandeettii guddaa gaafata dippiloomaatota irraa. Kanaaf egaa Profeesar mootummaan yeroo ambaasaddaroota biyyattii bakka bu'an muudu gulantaa isaan guutuu qaban hedduu ilaaluu qabaa jedhu. Hundumtuu hin ta'in tokko darbanii wantuma hojii sanaaf qophii kan qaban, dandeettii kan qaban, muuxannoo kan qaban natti hin fakkaatu. Kanaaf amma danda'amu namoota gibee ramadan kootaadhaan wanta akkasii otoo hin ta'in eenyutu hojjechuu danda'a jedhanii ramaduu qabu. Ramadanii taa'uu duwwaa immoo otoo hin ta'in hordofanii maal hojjechaa jiru akkamii gaashi isaanii isa jedhu immoo duukaa bu'anii hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Muummeen ministeera Abiy kan dubbatan waa'ee lammiilee Itoophiyaa biyya alaa jiraatan duula dippiloomaasii keessatti gargaaramuuti. Profeesar Kaasaawun wanni kun addunyaa mararratti wanna baramee jechuun ibsan.
Yeroo dhiibbaan dippiloomaasii biyyattii irratti baay'ate kana murtee akkasii fudhachuun sirriidha gaaffii jedhuufis yoo deebisan imbaasii hedduu alatti qabaachuun dhiibbaa dippiloomaasii irraa biyya hin oolchuu faayidaa biyya eegsuutu irratti xiyyeeffatamuu qabaadha ka jedhan Profeesar Kaasaawun miishoo irratti. Dubbiin muummee ministeera Abiy dafnoo darbee garuu Keeniyaatti ijoo dubbii ture. Gaazexaawwanii fi sabaa himaaleen biyyattii keessa jiran mootummaan Itoophiyaa imbaasii Keeniyaa jiru cufuu fi oduu jedhu bal'inaan gabaasani. Kanaaf ka deebii kennan Mallas Alam Keeniyaatti ambaasaaddarri Itoophiyaa muummeen ministeera Abiy dubbiin isaanii haala sirrii hin taaneen hubatame jechaan deebisan. Itoophiyaan biyyoota baha Afrikaa keessaa Keeniyaa, Ugaandaa, Sudaan Kibbaa, Taanzaaniyaa fi Jibuutii keessaa imbaasii qabdi. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmuu Daawit Adaamaa. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Dhaggeeffattoota keenya amma immoo sagantaa labataatu itti fufa. Akka mooltaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa qophiin labataa narraa jalqabeera. Qindeessee anansinii dhiyeessu ani Tigisti Gammeeti gara dubbii ijoo. Dubbii ijoo har'aa keessatti dargaggoota hooggantoota siyaasaa ta'anan dubbise. Mormii Oromiyaa bara 2014 jalqabee amma bara 2018tti ture keessa gaafileen dargaggoota Oromoo biraa ka'aa turan deebii argachaa jiran moo hin jiran. Haalli siyaasaa, nageenyaa, hojii dhabiinsi akkasumas dhimmoota wal fakkaatan dargaggoota irratti dhiibbaa uumanii fi jiruuf jireenya dargaggoota raallatan irratti hojiin hojjetamaa jiru maali? Warran hojjetamneefoo falli maal ta'uu mala? Anjedhu irratti xiyyeeffannaa keessummoonni kiyya lama paartii badhaadhinaa irraa Bugaayyoo Daggafaan jedhama Yuunivarsiitii Finfinneetti barataa PhD'ti akkasumallee Profeesara Gargaaraadha sadarkaa barnootaanis paartii badhaadhinaa keessatti gahee guddaa jechuudha gahee olii gaddeemanii ijoollees leenjisuu dhimma paartii irratti bakka bu'ee miidiyaa irratti dubbachuu filamaa paartii badhaadhinaa jechuu hin danda'ama jechuudha amma nama aanaa tokko bakka bu'ee filame waan ta'eef mana maree bakka bu'oota uummataa. Paartii Koongireesii Federaalaa Oromoo irraa immoo obbo Gurmeessaa Ayyaanoo. Miseensa koree giddugaleessaatti hirmaaddee miseensa koree giddugaleessaa keessaa gara miseensa koree hojii raawwachiistu itti dabalataanis liigii dargaggoota hundeessinee humna dargaggoota qindaa'uu qaba waan jedhurraa bara 2006 keessatti kana liigii dargaggootaa ta'ee filatame jechuudha. Amma koree raawwachiistutti deemuu danda'e. Dhumarratti bara 2015 dorgommii waliigala biyyattii bara 2015 deemsifame sana miseensa mana maree kaadhimamaa ta'ee dorgommiitti hirmaaddee dorgommicha sagalee keenya saamanii anis isa booda bara 2008 gaafa muddee guyyaa 12 gara mana hidhaatti deeme hanga bara 2018 mana hidhaan ture jechuudha. Mee bara 2018 as waan jiru bakka filannoo dongahin jechuu kiyya maaliifi paartiin keessan filannoo keessatti waan hin hirmaanneef san dura waan jiru hojii hojjetamaa ture akkamitti ibsita? Gaafiin dargaggoonni kaasaa turan deebi'eera. Cunqursaan yookiin gidiraan walirratti baay'achuurraa kan ka'e gaaffiin kun baay'ee ukkaanfamuu waan dadhabee bara 2018 akka mana dhaatii baanu ta'e jechuudha. Gaaffiin Oromoo kanaan wal qabatee tarii yeroo sanatti wantoonni gurguddaa siyaasa Oromoo keessatti uumaman wantoonni sanaan dura siyaasa Oromoo keessatti turre wantoonni gurguddaan ta'aniif tokko waldhageettiin Oromoo daangaadhaa hanga daangaatti uumameera. Sirni yeroo sanatti uummata Oromoo ukkaamsee qabe baachuu waan dadhabeef gara riiformii of gochuutti tarkaanfate. Haa ta'uutii garuu sirni ofaaressee Oromoo mana hidhaatii baasuu akka injifannoo guddaatti kan lakkaa'u. Oromoon kan hidhameef gaaffii bu'uuraa qabaayi malee yakka biraa yakka addaa godheetii miti kan ajandaa guddaa ta'ee deemuu qabaatu gaaffii Oromoon itti hidhamaa ture, gaaffii Oromoon itti ajjeefamaa ture, gaaffii Oromoon itti dararamaa ture sun bu'uura ajandaa ta'uutu irra jiraata ture. Kana irratti erga mana hidhaatii baanee yaalii gurguddaa taasisneerra. Yaalii nuti taasisne keessaa inni tokko hidhamtoonni siyaasaa gaaffiin hidhamtoonni siyaasaa ittiin hidhaman sun deebii argachuu qaba. Tokkoffaa afaan Oromoo wal qabatee afaan Oromoo afaan hojii federaalaa ta'uutu irra jiraata. Uummanni kun uummata bal'aadhaa biyya kana keessatti iddoo guddaa qaba. Uummata iddoo guddaa qabu kun afaan isaatiin tajaajila barbaadu argachuutu irra jiraata isa jedhu sana gaaffii Oromooti deebii akka argatuuf gaaffiin keenya cimsinee itti fufne. Magaalaa Finfinnee fi naannoo ishiitti wal qabatee Oromoon abbaan biyyummaa isaa asirratti mirkanaa'uu danda'utu irra jiraata. Gaaffii jedhutu cimsinee itti fufne. Sadaffaa irratti gamtaa paartilee siyaasaa Oromoo dhaabbilee ofaaressine jedhan dabalatee humna Oromoo jabeessuu danda'u nurra jiraata sadhu sana kallattii garaagaraatiin irratti hojjechaa turre. Haa ta'uutii dhumarratti
gaaddisa siyaasa Oromoo kan jedhu hundeessine gaaddisni uumamee garaagarummaa ji'a lama hin caalle akka paartii OFRSitti paartiin maqaa Oromoo dhaatu diigame paartii biyyaalessaa bilisiginnaan hundaa'e gaaddisni achumatti dhaabatee jechuudha. Namni hidhaaf saaxilamee nuti illee filannoo keessatti akka hirmaanneef filannoo keessatti hirmaachuu kan dadhabne miseensonni keenya baay'een isaanii mana hidhaatti nammaniiru abdii dhabuu keenya irraa kan ka'e filannoo sanarraa akka hirmaanne of taasifne jechuudha. Gara paartii badhaadhinaarra immoo obbo Bizaayyoon dhimmoota amma obbo Gurmeessan kaasan kanaaf waan jedhan qaban. Hundumtuu paartiin Oromoo walitti dhufee tokkummaan Oromoo jabaachuu qaba jennee hunduma namaatu walii gaddeemaa ture. Anis akka nama tokkootti dhugaadha waltajjii hedduu irratti hirmaadha jechuudha. Dhimma biyya kana irratti Oromoon bakka isaaf malu argachuu qaba yaada jedhu irraa kaaneetu. Paartiileen siyaasaas immoo waggoota hedduudhaaf qabsaa'aa turaniiru. Paartiilee siyaasaa mormitootaas jechuudha. Haa ta'u garuu adeemsa ce'umsaa kana keessatti immoo mootummaa walii galuu dadhabuu takka maal gaaddisaa takka gamtaa federaalistii Oromoo maal utuu jedhanii isaanumtuu immoo utuu waliin galiin filannoo keessaas of baasan jechuudha. Garuu waan fayyadu biyya kana keessatti mariidhaa taa'anii tasgabbaa'anii karaa nagaatiin waa xumuruudha. Waa'ee gaaffii Oromoo ati kaafte gaaffiin Oromoo kaleessa ture jira. Har'as kan dhalatu jira, fuuldurattis kan dhalatu jira jechuudha. Gaaffiin dhalataa bula malee waan tokko qofaa miti. Garuu yoomoon afaan Oromoo afaan hojii federaalaa taasisna jenna osoo hin taane afaan Oromoo afaan hojii federaalaa akka ta'u beekna. Garuu immoo akkamitti ta'a? Tokkoffaa imaammanni afaanii bahee jira. Biyyi kun afeddee ta'uu qaba waan jedhuun maltiilinguwaal ta'uu qaba waan jedhuun imaammanni afaanii biyya kanaa bahee jira. Lammaffaa Finfinnee keessaa immoo yoo fudhanne fakkeenyaaf sektarri tokko biiroon barnoota magaalaa Finfinnee afaan lamaan kennaa jira, afaan lamaan barsiisaa jira, hooggansi afaan lama ta'ee ramadamee jira. Heera mootummaa keessatti afaanonni biyya kanaa hunduu walqixa ta'uu ni kaa'a. Naannoleenis afaan hojii federaalaa, afaan hojii naannoo isaanii ni murteeffatu jedha. Garuu afaan hojii mootummaa federaalaa immoo Amaarinyaadha jedha. Kanaaf heerri kun fooyya'uu gaafataa jechuudha dhimmi afaanii kun. Kan maal jechuudha? Afaan Oromoo, afaan Amaaraa, afaan Tigree, afaan Affaar, afaan Somaalee, afaan hojii mootummaa federaalaati jedhama jechuudha. Amma kanafe waanuma waraqaatti jijjiiramudha jechuudha. Karaa biraatiin rakkinoota yeroo ammaa Oromiyaa keessattis ta'ee akka biyyaatti jiran hiikuudha. Furmaanni gaaffii siyaasaa deebisuudha jedha. Paartii Koongireesii Federaalaa Oromoo irraa hoogganaan liigii dargaggootaa obbo Gurmeessaa Ayyaanoo. Kana furmaata ta'uu kan danda'u rakkoo siyaasaa kana furmaata siyaasaatu barbaada. Furmaanni siyaasaa akka Oromiyaatti ammatti barbaachisu tokkoffaa marii waliigalaa taasisuudhaan garaagarummaa paartiilee Oromoo gidduu jiru dhiphisuudhaan wanta wajjin hojjetamuu danda'u. Wanta waliin raawwatamuu danda'u irratti walii galuu danda'udha. Oromiyaa keessatti har'a Oromiyaa dirree waraanaa taasisee Oromiyaa baay'isaa komaandi poostiidhaan bulchaa jiru rakkoo aangooti. Rakkoon aangoo kun garuu dhiiga ijoollee Oromoo baay'ee dhugeera. Lubbuu ijoollee Oromoo baay'ee baaseera. Jaalala aangoo irraa kan hafe jaalala Oromummaatiif immoo dirree jiran hundatti gatteenyee mari'annee rakkoo Oromoo tokkoon furuun ni danda'ama. Filannoon amma gaggeeffame kun dorgomaa malee waan gaggeeffameef nagaaf tasgabbii fiduu hin danda'u. Nagaaf tasgabbii fiduu hin danda'u taanaan immoo ijoolleen Oromoo akkuma kaleessaa ammas daangaa irratti daandii irratti du'uu, ajjeefamuu, hidhamuu, ari'atamuu itti deebitee jechuudha. Dhaaba biyya bulchaa jiru paartii badhaadhinaarra immoo obbo Bizaayyoon rakkinni Oromiyaa keessaa bakka muraasa qofa jira jedhanii sunis yeroo isaa eeggatee akka hiikamaa deemu dubbatan. Dhugaadha. Biyyi keessa jirru biyya jijjiirama siyaasaa keessa jirtudha. Jijjiiramni immoo amaluma isaatiin gufuu adda addaa qaba. Biyyi tokko TPLF waggoota hedduudhaaf biyya kana bulchee deemee irraa fonqolchamee neetwoorkii hedduu qabaa, hidhata tokko qabaa. Namoonni TPLF ni deebi'ee dhufa jedhanii abdatan illee jiru. Kanaaf maaltu ta'a? Gidduutti jechuudha. Jijjiirama kana keessatti namoonni hidhannoodhaan Oromoo bilisa baafna yaada jedhan qabaatan waan akkasii kun uumamanii bulee badanni kun yoo baay'ate waan baduudha. Waan badu irratti haasa'uu caalaa waan Oromoo fayyadu, waan Oromoo fuudhee achi butu, aangoo Oromoon argate kana kan itichu marii taa'anii mari'achuu fi rakkina keessoo furachaa Itoophiyaa keessatti gaaffiin Oromoos gaaffiin saboota biroos akkamittiin milkaa'ee biyyi kun biyya nagaa taate itti fufti kan jedhu malee kan nu yaaddessu waan xixiqqoon kee keessaa inni yeroof malee waan itti fufu miti jechuudha gabaabumatti. Mariin kun hin xumuramne torban dhuftu adda bilisummaa Oromoo irraa
dargaggoo dubbiseen keessummoota har'aarraas waan hafe walitti qabee qindeessee sinitti deebi'a. Dhumarratti teeknooloojiin haaraan namoota alkoolii dhuganii konkolaataa oofan akkan oofne godhu as Ameerikaa keessatti yaalirra jira. Akka itti hojjetus shufeeriin alkoolii dhugee konkolaataa oofuudhaa yeroo seenee mootora kaasuudhaa jedhe bakki mootorri ittiin ka'u harki shufeerichaa yeroo tuqe nafa abbaasanii keessa alkooliin amma jiru madaala. Madaalees anayyamamuu ol yoo ta'e mootorri sun akka hin kaane godhaa jechuudha. Ameerikaa keessatti waggaadhaan namoota 10,000tu balaa konkolaataa sababa namoonni alkoolii dhuganii oofuudhaan gahuun lubbuun isaanii darbaa. Yaaliin godhamaa jiru kun hoo milkaa'ee egaa lubbuu namoota hedduutu bararamuudha jira jechuudha. Qophiin labataanarraa xumurameera. Torban qophii biraa sagantaa biraa mata duree biratti walitti deebina. Ani Tigist Gammeeti. Kan dhaggeeffachaa jirtan as Washington DC irraa kan darbu raadiyoo Sagalee Ameerikaati. Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu isiniif dhiyeessina. Gochi malaamaltummaa wal amantaa dhabsiisuun misooma qancarsee amantaa dhaabbattoota deemokiraasii irra jiru hanqisuun sochii yakkaa biyyoota gidduu fi karaa saaqaa guddina diinagdee ittisuun dorgommii jireenyaa jeeqa. Kana malees daldala gaggeessuuf baasii dabalataa gaafata. Tokkummaan mootummootaa akka jedhutti malaamaltummaan sadarkaa addunyaatti oomisha waliigalaa hanga harka 5 nyaatee jira. Malaamaltummaan gocha sadarkaa addunyaatti gaggeeffamudha. Kunis gocha toora qabeenya dhuunfaanis ta'e kan uummataan biyyeessaa fi sooressa hundumaa keessatti gaggeeffama. Dhumarratti garuu waan malaamaltummaan fideen kan rakkatu uummata. Kanaafis fakkeenya akka ta'u gatiin waan hundaa dabaluu yookaan qaala'uu jireenyaa, tajaajila hawaasaaf qabeenyi ramadamu xiqqaachuu, haalli hojiin keessatti gaggeeffamu mijataa ta'uu dhabuu, faalama qilleensaa kan bishaanii fi tajaajila elektirikaa hanqachuun, hokkarri humnaan gaggeeffamu jiraachuun, dawaan fayyaaf hin taane argamuun, seeraan ala bosona ciruu fi albuudaa baasuun, malaamaltummaa irraa madduun uummata miidhu. Keessumaa malaamaltummaan hiyyeeyyiif dubartoota miidha. Baatii waxabajjii gara jalqabaa irratti tokkummaan mootummootaa walgahii addaa kan gumii waliigalaa waamee ture. Kunis duula malaamaltummaa irratti gaggeeffamu jabeessuun tarkaanfii malaamaltummaa ittisan faana bu'uudhaan seera duratti dhiyeessuuf adabuu walta'iinsa addunyaa jabeessuu ka jedhu ture. Murtiin gumii waliigalaa kan tokkummaa mootummootaa 73 muraa 191 kan baatii muddee bara 2018 irraa kaa'ame gaafa waxabajjii 2 biyyoonni miseensota ta'an labsii siyaasaa kan tarkaanfiin fudhatamuu qabu agarsiisu raggaasisan. Kunis gara fuula duraatti maaltu ta'uu akka qabu lafa kaa'ee jira. Galmeen kunis mata dureensaa waadaa walii keenyaa kan rakkoo mudatan haala quubsaa ta'een ilaaluun malaamaltummaa ittisuu akkasumas dhaabuuf tarkaanfilee fudhatamuu qaban jedha. Kunis malaamaltummaa kan ilaaleen bara 2003 seera tokkummaan mootummootaa baase bu'uura godhachuudhaan sadarkaa addunyaatti malaamaltummaa dhabamsiisuuf waliigaltee tolfamedha. Addunyaan har'a malaamaltummaa ittisuuf akkasumas guutummaatti dhaabuuf yaalii walii wajjinii gochuu isaanii fi kun qabxii tokko jechuun tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteetsi Lindaa Toomaas Giriinfiild ibsanii jiru. Caasaa sadarkaa addunyaa kan farra malaamaltummaa ta'e bifa haaraan ijaaruu fi qabaachuun akkaan barbaachisaa ta'uu Yuunaayitid Isteetsi ni amanti. Labsiin siyaasaa ammaa kun caasaa haaraa ijaaruun tarkaanfii jalqabaaf barbaachisaadha. Tarkaanfiin malaamaltummaa irratti fudhatamu biyyi kamiyyuu kan dirqamni irraa eegamu keessumattuu kanneen labsii tokkummaa mootummootaa malaamaltummaaf faccisuuf baase hojiirra oolchuuf dirqamni irra jiru mara ilaallataa jedhan Giriinfiild. Amma hunda keenyaaf rakkoo kan ta'u waadaa seenne kana hojiirra oolchuuf qabatamaan agarsiisuudha. Labsiin kun caasaa farra malaamaltummaa jiru irratti kan hundaa'edha. Ilaalchi duraa maaliif kennamuu akka qabu sirriitti agarsiisaa jedhan ambaasaadder Giriinfiild. Hundi keenya jabinaa fi dadhabbii qabnu akka amannu gochuun dirqamaa fi waadaa keenya akka seera jiruutti akka fudhannuuf nu dirqisiisaa jechuudhaan ambaasaadder Giriinfiild dubbatan jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumuree jira.
kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu ture. Wixata amma jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii birootiin amma walitti deebinutti nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu.